sirba furdata malee sagalee hacaaluu hunda qaba bar mucaan akkaataa isin itti hattuu gootan naan galuwan nama tokko sagalee isaa dhageeffadha yeroo dhageeffattan taalentii hacaaluu hunda keessa jira wallahi dhugaa sitti himaan dhuguma sitti himaan adeerolleen harargee innillee harargee warra duulaa jirullee harargee homaa irraa arga dhugo yoo mucaa saniin gurraachina wal fakkaanne malee wanni biraa wanni irratti wal fakkaanuu hin jiru hunduu obboleewwan kiyya dhugaa sitti himaan garuu irra deddeebi'ee dhageeffadhe andachaasa hin dhageeffadhe taalentiin isaa jechuudha mooderni ka ta'e artistoota amma dura kara bahabiibtutii ba'an keessayyuu sagalee addaa qaba dhugaa nutti himuu jettan amma kanallee yoo ta'e asli wal nyaachisuuf jettan eessa namni waan garaa ofii dubbata akka waan namni ganda nama wal nyaachisuuf riba dhabuu godhata gowwoonni as jalatti wal geeka tiktookii kun jechuudha dhuguma sitti hima annama gandaa fi gosa wal nyaachisuu irraa haajaa qabu miti garuu mooderni ka ta'e sagaleen isaa dhaqii dhageeffadhu yeroo sirbu mucaan kaafi haa wal biran kaayu baay'ee daalloqoodha harargee keessa kaafi haa barreessitam kaaba yoo jettu kaab haa hedduun fayyadamu mucaan as keessatti loqoda keessatti maalitti waa'ee seer lugaa beeytanii miti waa'ee seer lugaan beeytani isin barsiifna harroota waggaa 27 wanni isinii baranneefi gaafa isin ija dunuunfattanii deemtan isin barsiisuu rabbuma isin wajjin na gube na dhageeffadha loqoda as keessatti haan fayyadamu fakkee baay'inaan akka ijoollee harargeetti haan fayyadamu it is normal bakka international artistii fakkaata wallahi rabbi kenneef asli irraa fudhachuu hin danda'u eebalu caalaa irraa fudhachuu hin danda'u kan irraa fudhachuu hin danda'u kaddoo irraa fudhachuu hin danda'u kennaadha artistoonni as gayan hundi isaanii walaloof yeedaloo ka qaban hin jiru baay'inaan kanama artistiin gurguddaan kun hundi walaloof yeedaloon kanama biraati isaan dhufanii sagalee bareeda qofa qabanii sirban malee namni walalollee ufii barreessee yeedalollee ufii itti tolfatee ufii sirbu hin jiru ani ko nama walaloo beeku tokko barreessisiisee doolaara 100 ka yeedaloo beeku doolaara 100 tolchisiisee kaameraa dura dhaabbadhee akkana jechuun wallaalu waran kana jechuun maal taatan isin maaliif artistoota ammaatiif ka durii yeroo TV keessatti ilaaltuuf YouTube irratti ilaaltuuf stage irratti yoo ilaaltu maaliif baddaaf laga sitti fakkaata artistii durii for example Haruun fudhadha fakkeenya tokko isin kaaf Adam Haruun fudhama Adam Haruun inni nati teebbii keessatti duraan dhageeffataa turteef amma YouTube irratti dhageeffattuuf stage irratti dhageettu the same as tokko kennaa uumamaa qabanii meeshaan ammayyaa akka ammaa kun hin jiru international jechu fakkeenya isini galee miti Ali Birraa fudhadha fakkeenya Nuho Goobanaa fudhadha fakkeenya Usmaayyo Muusaa fudhadha fakkeenya warri maqaa isini dhaye kun for example warri maqaa isini dhaye kun yeroo YouTube irratti dhageeffattus yeroo kaaseetan dhageeffattus yeroo TV irratti dhageeffattus yeroo qaaman stage irratti dhageeffattus the same as tokko dandeettiin isaanii ka uumamaati kennaa aartii ganamaa qabanii jechuun galatoomi haloo daawwee hawwi haloo daawwee ani 96 yeroo baha dura xiqqoo Jubuutitti gaafa baandii wayii qopheessan qaama kiyyaan achi ture jechuudha sirba guyyaa san isin achirra sirbita keessaa kaaga amma rabbi rahmata isii haa godhu yaadadhu kan maal beeytanii sirba haloo daawwee keessaa waa'ee xalayaa san najibbitullee maarra amma keessan amma na keessaa badeera fakkeenya Muktaar Usmaan Muktaar kan Norwee kan Umar Suleyman fudhu warra durii eebbisaa addunyaa faa fudhu warra durii hambaan artistoota kalee hacee ture haceen jaraa wajji jaratti makame hin deeme kazzaa wadii amma Oromoon artistiin isin qabdu tokko hin jiru bar yellam xiqqoo eenyunni kesteejii danda'u eenyunni Fayyisaa Furiiti tawbateera eenyunni jireenya biyya baqaa Keeniyaa kanatu akka tokko godhe malee Aliyyi Saabit Kadir Martu eenyu maqaan isaa Andu'aalam ujoollee tanniin malee adeeroo warra durii warra ammaati hangafoota ammaati qamar dorgomaan qabu inni warra durii keessatti illee dorgomaan qabu amma dorgomaan qabu sinigalee miti eenyu kabira George Abu yoosanii miti yoosan stage hin danda'u
nuti anka isinin jara jiru amma sirba jaraat isinitti himaan jiru warra YouTube irratti yoo dhageettu fi yoo lafatti dhageettu sagaleen jara tokko maqaa jaratti wamtay nama walitti nan buusina amma shukrii jetta shukriin hiriyaa kiyya nama najala mana hundu dargo goru sagaleen isa ka YouTube irratti dhageeffattuu fi ka isa jara dhageeffattu tokko miti dhisa nama walitti nan buusina comment baratanii ushoch dhisa comment no tokko isa gidee inu abbaa garuu amma ka lafaati fi ka gubballe tokko Omar akkon qabu isini galeemi ana maal isini jechuu barbaadeeti artii oromoo tana ka giddiin foolate itti darra ujjira osoo isin ufraa deemi you are the farmer you are qotee bulaa kan nyaagaa attedim osoo isin jettuun embii isin keessa seenu male warra jedhee itti darra ujjira warra osoo ganamaa galgala artiin oromootu waamtu mootu rabbi sodaafaa dhiisu jira Rabbi sodaatee faat keessa deebi'ee baay'ee jira jechuudha. Amma mucaan kun hamilee qofa jabeessuu barbaada. Dachaas nama ati. Isa sirba hatee maarree ta'e jedhamu. Sirba koo maannim koo intin ayichilame ko. Fakkeenya yoo isinii kaasee fakkeenyaaf Rabbi rahmata isaanii haa godhu amma walaloo fi yeedaloon baay'een sirboota artist Ali Birraa irra hedduun kanamaati. Ka Galaanaa Gaaromsaa irra hedduun kanamaati. Warruma lubbuun jiraniyyuu irra hedduun. Ka Saaliyaa irra hedduun kanamaati. Lubbuun jirti itti dawalaa gaafadha. Galaana lubbuun jira itti himaa itti bilbilaa gaafadha. Kaan du'aalam irra hedduun kanamaati. La ka barreessuu beeku hin barreessa. Walaloo ka yeedaloo itti tolchuu beeku itti tolcha. Ka sagalee qabu mootu itti kennama. Wal gargaaree artii ta'aa jechuudha. Waan namni tokkochi oofuu danda'u miti. Waa'een artii. Isin galee miti. Kanaafi ምንም ይሄን ያህል እንትን አይደለም ይሄን ያህል የሚከበድም አይደለም ሲኒጋለሚ ሶ ከናፊ ሆማ ከተከቲ ታንጀቹ ባርባደቲ ለማንኛውም አመዳቻትን ቶኮ ፈረቲ ሴፍቲ ያስፈልጋል አኩማ ዶክተሪ ከና ujolle matani ta wajin mal jechu bakkem argitanitti qama ምናምን nama guddaa wajji ole tak mudi president mamme sandisi sila basilkino an silki isalen qabu tiktok isalen facebook search gore fake nati fakate o marge biroki ye share gora sanif indubbisini namni dachasi wal quba qabdana dubbisisa nama full sponsor ra tawjira na amana full sponsor Hammasitti mootu ati yoo duraan sirbi sunillee dhuguma akka jedhan kanamaa ta'e rakkoo miti. Warri walaloo barreessuu danda'an, yeedaloo qopheessuu danda'an baay'ee jira. Ujoolleen obboloonni kee Oromoo sagalee kee dhagayan TikTokii fi kanaa fi OBN irra sagalee kee dhagayan warri ispoonsara sii ta'uuf uf qaban kumaatama jira. Anaa nama kone oltu na dubbise no problem. Shilingin sumuni wanni si kadhachiisullee hin jiru jechuudha. Wal si qunnamsiisa kun. Waadadha. warra asli nuqunnamsiisi nuti sponsora full sponsor irrata fi jere si qunnamsiisuuf ani waadadha asirratti maal taate akkas taate sirbi kun dhuguma keeti moo kanamaati minaamin jere obboleewwan kee ujoollee obboleewwan keeti walitti buusuun barbaadu amaanadha biraan nu gahi waan jiraniif kanum keessan na dubbisi yookiin karaa keessan na qunnamsiisa isini galee miti reedidha jechuu ijoolleen si sponsor sirraa ta'uuf kana kanuma adeeroo kenna kaan immootu isallee bira haa dhaabbannu bira dhaabbachuudha jechuudha lamaanuu jabeessuu qabna malee gamaa gamana itti duuluu hin qabnu yaaduma jedhuuf mucaan kunillee sagalee qaba nama aartiti jabeessuudha adeeroollee nama ifaajee walaloo isaan qopheeffate nama ijaan qabne rabbirraayyuu hin argatta ayni si wurno ijaan qabuumi akkalaas godhanoodhami rabbirraayyuu argatta